Viidiyoon kun guutummaa guutuutti iji keessan hammam ilaaluu akka danda'u isinitti agarsiisa. Akkuma beekamu iji keenya qaamota keenya keessaa bakka olaanaa isa qabudha yookiin akka ijootti isa ilaalamudha. Nagaa isin dagannee WhatsApp faamilii nagaa qabaadha nagaa qaba kun ibsaa haphisira. Kanuma wal qabatee iji keessan gaarii immoo miidhameera isa jedhu adda baasuuf qormaata kana fudhadhaa. Qormaata kana irratti sadarkaa afurtu jiru. Akkuma sadarkaan kun dabalaa adeemeen qormaatichi ulfaachaa adeema. Inni jalqabaa salphaa fakkaatu iyyuu sadarkaan dabalaa yeroo adeemu xiyyeeffannoo guddaa barbaada. Egaa namoonni sadarkaa arfaffaa darbuu danda'an harka 8 qofa. Tole, ulaagaan qormaatichaa nama hundaaf baay'ee salphaadha. Haalluuwwan 10 isiniif dhiyaatan keessaa kan adda ta'e tokko qofa filachuudha. Kanaaf qormaatichi darbuuf haalluu san seeraan adda baastanii beekuu qabdu. Kanaaf amma yaada keessanii fi ija keessan qopheessuu qabu. Sadarkaa tokkoffaa nama hin shakkisiisu. Akka kun zaniitti salphatu. Tole, parsantiin 97 qormaata kana ni deebisu. Sadarkaa lammaffaa akkuma jenne ulfaachaa dhufu itti qophaa'asinis. On that beat, going crazy. Sadarkaan lammaffaa xumurameera. Akkam qormaata kana darbitanii yoo darbitan viidiyoo kana laayikii tuqaa. Haaluma kanaan iji keessan giddu galeessaan haala gaarii irra jira jechuudha. Parsantiin 55 qormaata kana haala ajaa'ibaan ni darba. Sadarkaa sadaffaa qormaatichi ulfaachaa jira. Isinis immoo itti ulfaachaa deemaa isiniin jenna. On that beat, going crazy. Sadarkaan sadaffaa goolabameera. Baga gammaddan. Warri sadarkaa kanarra darbitan warroota haala gaarii irra jirtanii fi
parsantii 30 keessaa isaan tokko taatanidha. Amma yeroon kan sadarkaa arfaffaati. Hubachiisa. Sadarkaa kana darbitan jechuun uumamaan kennaa adda ta'e qabdu jechuudha. Kana argitanii hundi isaayyuu bifa tokko akkanaan jettan hin shakku. Hubannoo baay'ee gadi fagoodhaan ilaaluun sin gaafata. Xumurameera. Kan darbitan akkuman jedhe isin kennaa addaa qabdu bakka gammaddan. Haaluma kanaan parsantiin 92 qormaata kan ni kufu yookaan immoo hin deebisan. Tole hunda isaa darbitan immoo sadarkaa meeqaffaa irratti kuftani? Waa'ee kanaa koomentii irratti waliin haasofna. Viidiyoon kun yoo isinitti tole subscribe, like, share gochuun ni jajjabeessaa. Kan si wajjin turaan ibsaa haphisuun ture. Dasiitii waan wajjin turtaniifu guddaa nuuf galatoomaa isiniin jenna. Viidiyoo biraa viidiyoo biddateetiin hanga walitti deebinutu nagaa nuuf ta'a.